Qoqqoodamiinsi waldhabdeen guddaan hawaasa kiristaanaa jidduutti kan uumame bara 1954tti. Waldhabdeen kun kan goolabame hawaasa Yesuus Kiristoositti amanu bakka lamatti, waldaa bahaa fi waldaa dhihaatti addaan baqaqsuudhaan. Qoqqoodamiinsa kanaaf sababni battalaa Kaardinaal Humbert ergamaa Phaaphaasii Roomaa Liyoo 9ffaa kan ta'ee fi Paatriyaarkiin Konstaantinoopil Maayikil tokkoffaa Seerulaariyoos wal balaaleffachuu yookaan wal awwaggazuu isaanii hordofeeti. As biratti kan qajeelatti hubatamuu qabu qoqqoodamiinsa kanaaf sababni dhimma tokko yookaan taatee si'a tokko kan hin taane ta'uu isaati. Dhimmoonni ijoon hawaasni kiristaanaa bakka lamatti garee bahaa fi dhihaatti akka baqaquuf sababa ta'an hariiroon warra bahaa fi dhihaa jidduu ture akka summaa'u kan taasisan barootaaf dhimmoota amantaa ijoo fi walfalmisiisaa ta'anii kan turan isaan asii gadiiti. Yeroo qoqqoodamiinsi jalqabaa uumamu wanti Ortodoksii fi Kaatolikii jedhamu ifatti addaan kan hin baane ta'us hubannaaf akka toluuf jecha kana booda warra bahaan Ortodoksii warra dhihaan ammoo Kaatolikii jedhaa itti fufna. Jalqabatti bakka lamatti baqaquu mana kiristaanaaf sababni ijoon qabxiin falmii tarii hangafni waa'ee gahee fi aangoo Phaaphaasii Roomaa ture. Waldaan warra dhihaa kan boodarra Kaatolikii ta'e kan Phaaphaasiin akka bakka bu'aa qulqulluu Phexros ta'etti hubattu, Phaaphaasiin Roomaa guutummaa mana kiristaanaa addunyaa hunda irratti olaantummaa fi aangoo qaba jetteeti kan fudhattu. Waldaan bahaa Ortodoksiin Phaaphaasiin Roomaa Phaaphaasota Konstaantinoopil, Aleksaandiriyaa, Antiyookii fi Yerusaalem biratti kan jalqabaa Primaas Inter Pares dha malee caalaa yookaan ol aanaa miti jetteeti kan amantu. Warri booda Ortodoksii ta'ee fottoqe Phaaphaasii Roomaa mana amantaa kiristaanaa irratti aangoo guutuu qabaachuu isaa fudhachuu dide. Bulchiinsa waldaa ilaalchisee abbaan aangoo ol aanaa mana marii Phaaphaasotaa Ecumenical Council dha malee olaantummaa nama tokkoo miti murtii jedhu irratti cichite. Sababni qoqqoodamiinsaa inni lammaffaa waa'ee Filiyookuweeti. Filiyookuween falmii amantaa teewooloojii guddaa jechoota bu'uura amantaa Naayisiin irratti kan xiyyeeffatedha. Bu'uura amantii isa jalqabaa yaa'ii Naayisiin bara 325 fi Konstaantinoopil bara 381 irratti kan bocame yookaan walii galame hafuurri qulqulluun abbaa irraa akka maddu kan ibsu ture. Haa ta'u malee waldaan dhihaa jaarraa 6ffaa irraa eegalee bu'uura abbaa irraa jedhutti gaalee fi ilma afaan laatiniin Filiyookuwee kan jedhu itti dabalte. Kana jechuun hafuurri qulqulluun kan maddu abbaa irraa fi ilma gara jechuutti geeddarame. Kana jechuun hafuurri qulqulluun abbaa irraa qofa odoo hin taane ilma Yesuus irraas akka maddutti amanuu fi barsiisuu eegalan jechuudha. Jijjiirraan kun akka warra Kaatolikiitti waaqummaa ilmaa cimsuuf kan yaadame ta'us warra Ortodoksii biratti akka jijjiirama hayyama malee bu'uura amantii isa yaa'ii Ecumenicaaliin Naayisiin irratti kaayame irratti geggeeffametti kan ilaallame. Waldaan Ortodoksii gaaleen Filiyookuwee jedhu ida'amuun isaa teewooloojiidhaan dogoggora. Kunis gahee addaa abbaan akka madda tokkicha sadan tokkummaatti Sillaaseetti qabu ni salphise. Ammas aangoo mana marii Phaaphaasotaa ni cabse jechuun balaaleffatte.